Hashama harka fuune daawwattoota fi hordoftoota biraa barii miidiyaa bakka jirtanitti isin haa ga'u nageenyi keenya kan onni irraa madde jecha har'a sagantaa addaa qabna. Sagantaa addaa har'aa keessatti waa'ee aartii fi hegeree aartiiti ilaalla. As na biratti kan argamu waa'ee likoo gammachuu tashitee waliin jira. Sagantaa har'aaf qindeeffanne keessattan isin waliin kan turu Kadir Nageessooti. Waa'ee likoo gammachuu tashitee na cinaatti argama. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa. Gammachuu tashitee baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Tole waa'ee aartii fi akkasumas hegeree aartii irraa kan mari'annu ta'a. Ati keessattuu akka nama barreessaa yookaan immoo walaleessaa tokkotti qoonni ati aartii keessatti qabdus guddaadha. Mee tokko jennee yoo jalqabne aartiin dhumti mataa isaa maal jechuudha? Daawwattoota keenyaaf akka ifa ta'u tarii namoonni tokko tokko aartiidhuma kanaa maalii akka ta'e waan hin beekneef mee aartiin maalidha? Aartiin bifa kamiin ibsama? Gammachuu. Aartiin kallattii hedduun aartii ibsuun ni danda'ama. Aartiin bu'uura hawaasni tokko ittiin beekamu, hawaasni tokko hawaasa tokkorraa ittiin adda bahu, eenyummaa hawaasa tokkoo waan ibsu keessaa wantoota akka idileetiin lakkaa'amuu danda'an keessaa tokko jedhee amanaani. Aartiin kun hawaasa keessatti yerootti dabalaa yookaan dagaagaa dhufa malee jalqabumarraa yoo kaasee aartiin kun hawaasa waliin eenyummaa isaa ta'ee kallattii hawaasni sun ittiin of ibsu ta'eeti gaddaa fi gammachuu keessatti illee waan jiru yeroo kamittuu aadaa keessatti safuu keessatti gadda keessatti gammachuu keessatti akkaataan uummanni sunniin ittiin of ibsanii fi waan san ittiin raawwatan hundinuu aartii keessatti ilaalama jedhee amanaan akka dhuunfaa kiyyaatti. Kanaaf aartiin gabaabumatti dandeettii fi beekumsa hawaasni tokko ittiin of ibsuu danda'uu fi hawaasa kaan irraa adda bahuu ittiin danda'u jedhee yaada. Galatoomi. Dhugaadha. Aartiin eenyummaa saba tokkooti jechuun hin danda'ama. Aartiin akkaataa guddina duudhaa aadaa fi wantoota garaagaraa sabni tokko keessatti ittiin of calaqqisiisudha. Mee aartii jechuun kana eega ta'e aartii kana immoo kan jiraachisu eenyu? Aartiin akka guddatu yookaan immoo akka dagaaguuf qoonni uummanni bahuu qabu yookaan immoo eenyutu aartii kana guddisuu keessatti gahee guddaa taphata jettee yaadda? Aartiin namoonni hundinuu aartii keessa jiran jedhee yaada. Namoonni aartii keessaa ba'an hin jiru. Kallattii ittiin aartii keessa jirantu yookaan kallattii isaan hojii san qabatanii gara hawaasatti ba'aniif yookaan ittiin aartii san itti fayyadamantu garaagara malee namni martuu aartii irraa fagaatee hin danda'u. Maaliif yoo jette aartii san hojjechuu qofa otoo hin ta'in dhageeffatuu dandeettii mataa isaa isa barbaachisaa nama tokko aartiin dhaga'uufuu dandeettii barbaachisa. Isa san dhaga'anii hubatanii maal jechuu akka ta'e fuudhanii walitti dabarsuu fi inni nu kophaa isaatti dandeettii mataa isaati. Kanaaf aartiin jalqabumarraa ka'ee hawaasa tokko keessatti itti yaadamee illee osoo hin taane hawaasni sun adeemsa of ibsuu fi eenyummaa ofii ibsuuf deemu keessatti aadaa fi duudhaa isaa san keessatti alkallattiin inni aartii keessa jira jechuudha. Aadaa naannoo keenyaa keessatti amma fakkeenyaaf yoo ilaaltu jaarsi tokko yoo du'e irraa du'e jaartiin jaarsa isii hin faarsiti, hin boottii fi walaleessitee seenaa inni yeroo jalqabaa qabu, yeroo dachii irra tureetiin jedhe seenaa inni qabuu fi wantoota inni dalagayeetiin jedhan wantoota gootummaa haa ta'u, jagnummaa inni duraan itti beekamu hunda bifa aartiitiin walaleessiteetti, yeedaleessiteetti waan san kan ibsitu. Karaa tokkoon amma haati sun akkas gootu sun dubartiin akkas gootu sun isiin aartistii jechuudha. Hojii san aartii keessatti waan san kan ittiin ibsite. Ammallee sanirra dabree gaafa cidhaa, gaafa
cidhaa keessatti hammammuuta waan jedhamu jira. Amma fakkeenyaaf naannoo keenyatti baay'ee waan jedhan waa haawwanni baafatantu jira, tartaarii jedhanii waan dubartoonni baafatantu jira. Kun hundi namni warri aartii keessa jiran uummanni aartistii jedhamanii yeroo kanatti maqaan isaaniif kennameetiin jedhe kanuma fudhatanii dagaagsanii bifa ammayyaawaa ta'etti jijjiiranii karaa saayinsii isaa eeggatanii waan dalaganiif malee wanni haaraan isaan adda gadi fidan hin jiru. Bu'uuruma durii san irratti fayyadamanii isumarra hirkatanii isumarraa kaasaniiti aartii addaa kanallee namoonni ka jedhan. Kanaaf aartii jalqaba ka guddisuu qabu gaafii ati na gaafatteef eessa yoo jette aartii maddii irraa ka'u sun sirriitti kunuunfamuu qaba. Hojiiwwan aadaa garaagaraa naannoo keessa jiran keessatti hojii sanniin funaananii akka dhaloota dabreetiin jedhu warri aartistoota ammoo warri saayinsii isaa eeganii karaa ammayyaawaa ta'een hojjetan irratti hojjechuu qaban jedhanii yaada. Hawaasni illee waan sanii waan dur ture san aadaa ofii san eeggatee dhaloota itti aanuu fi dabarsuu fi gahee ofii taphatuu qaba jedhanii yaada. Edaa aartii dhumti mataa isaa aadaadha. Aadaan fuudhaaf heeruma aartiif keessaa qaba. Aadaan boo'ichaa faaruudhaan jaartiin akka ammati jettu kanatti jaarsaaf yeroo boossu sagaleen isiin ittiin midhaayisitee isa itti faarsitee jettu sunis aartiidha. Aartiin gola mana hundaa keessayyuu ni jira. Aadaadhaan waan wal qabatu. Faaruun garaagaraa, faaruun loonii jira, faaruun daa'immanii jira. Faaruun hedduun sun afaan biraatii miti yoo as deebisan afaan saayinsii aartiitiin aartiidhuma. Kun immoo guddachuudhaaf dagaagina aadaa uummata tokkoo keessatti qooda guddaa uummatumti mataa isaa yoo aadaa isaatti deebi'ee sirna kaleessa ittiin buluun wal faarsuun ittiin jedhu even qeeqa keessatti illee aartiidha. Namni yoo nama qeequ tokko bifa sagalee wal fakkaatuun qindeeffatee mammaaksaan haa ta'u waan wal fakkaatu yoo deemu guddina aartii keessatti bifa kanaan uummatumti mataa isaa qooda bahaa jetta. Galatoome. Mee qoonni uummanni Oromoo aartii isaa guddisuuf qabu maal ta'uu qaba jettee yaadda? Fakkeenyaaf uummanni aartii isaa guddisuu irratti dandeettii qabaachuu qaba. Uummanni maal ta'uu qaba jettee yaadda? Uummanni akkuma jenne aartiin kun aadaa wayii qabataa, safuu wayii qabataa, duudhaa wayii qabataa. Aadaa fi safuu duudhaa isaa kana ammoo aartii kanaan wayii qabsiiseeti katifachuu qabu uummatuma. Bara dheeraa irraa jalqabee waan uummatni Oromoo kun ittiin ibsu uummata kana harkaa balleessuu fi yaaliin guddaan gaggeeffamaa ture. Ammas gaggeeffamaa jira hanga dhaatittis. Waan kana ammoo uummanni aadaa ofii sanii hagadhaa irratti cichee qabsoo hedduu keessa dabree haga ammaatis tiffatuun har'a gaheera. Ammallee immoo daran kaanuma caalaa dhaloonni ammaa dhaloota kaleetiin yeroo baduu qabuttuu hin qabne hin banne amma immoo san caalaa tiffama jedhee namana. Waan amma qabate aadaa fi duudhaa ofii akkaataa ittiin waa gaggeeffatu kana yeroo kana dhaloonni qubee dhaloota qarame waan ta'eef hawaasarraa uummatarraa fuudhee jenereeshinii itti aanuuf dabarsuu danda'uu qaba. Uummannis isa tiffatee dhaloota ofii ittiin barsiisuu qaba. Warri aartii hojjetanis beektonni waa'ee weellistoonnis haa ta'u barreessitoonnis warroonni seenaa barreessanis warroonni seenaa qoratanis hundi isaaniitu waan kan irratti ta'e jedhanii irratti hojjetanii dhaloota dhufuuf dabarsuu qabanii akkanumaan tikfama aartiin. Dhugaadha. Hedduu galatoome. Hawaasni duudhaa isaatti haa deebi'u. Duudhaa isaa kaleessa irraa yoo hin baane akkaataan ittiin qotee waliin haamatu, akkaataan ittiin sirbee yookaan immoo akkaataan gadda ittiin dabarsu qooda aartii keessatti kaleessas guddaa ture. Har'as uummanni bakkuma sanitti haa deebi'uuti. Aadaa isaatiin haa buluu. Akka siyaasan sodaadhaan afaanii fi aadaa isaa duudhaa isaa guddisuu irraa uummanni akka duubatti hin deebine jettaa. Kun yaada sirriidha. Akkasumas immoo namoonni barruu garaagaraati waa barreessan aartii guddisuu irratti qooda warri taphatan dhugaadha. Kaleessa aartiin oraalii darbaa ture. Afaaniin dhagayaa duudhaatti darbaa ture. Sirna yeroo barreeffamaan darbu haalli mijoofneyyuu jechuudha. Amma qoonni warra aartii guddisuuf keessattuu barreessitoonni warri waa barreessan gadi bu'anii aadaa uummata kanaa, duudhaa uummata kanaa, safuu uummata kanaa kakaleessa uummanni oraalii yookaan mooyyuu afaaniin dhagayaa waliif daddabarsaa ture bifa barruutiin dhaloota ammaa kanatti haala teknooloojiitiin
barreeffamaan seenaadhaaf akka ta'utti bifa kanaan aartiin akka guddatu qooda isaanii bahuu qabaniin yaada sirriiti. Mee yeroo yerootti aartistoonni Oromoo komii hawaasarraa qabu maaliif aartistoonni qooda isaanii malu hawaasa isaanii bira hin arganne kabaja isaanii malu hin arganne hawaasa isaanii irratti jedhu kana akkamitti ibsitaati? Aartii kana guddisuuf qoodni aartistii waan guddaadha. Garuu immoo qooda aartistii kana kan aartistiin tokko immoo kan jiraatu hawaasa isaatiin yoo deeggarsi hawaasa isaa bira jiraate hamilee yoo hawaasni kun ta'e yeroo baay'ee aartistoota irraa kan argaa jirru dhugaadhumatti illee qoodni isaanii malus hin argamne mee kana akkamitti ilaaltaati? Aadaadhaan wal qabatee hawaasa kana keessa maaltu akka jiru beektaa? Hawaasni kun yeroo baay'ee ogummaa garaagaraa irratti namoota hirmaatanii jedhanii ilaalcha irratti hundaa'uun ilaalcha gabbu'aa qabaa fi asiin durallee waan beekamaa. Kun akka Oromootitti illee oduu hin taane akka saba biraa fakkeenyaaf saba Amaaraatti illee fudhannee bara kana namni weellisu tokko aartistii jedhamee nama aartii jedhamee kabajaa argate malee asiin dura azmaarii jedhan. Azmaarii jechuun faarsituu yookaan nama faarsaa deemu hojii ofii godhatee nama gadi jechuun gadi bu'ee nama afaan qofaan waa faarsaa deemu godhanii akkasitti yeroo ilaalamutu ture. Nu birallee wanni sun aadaa godhatee uummata Oromoo keessa illee hin jira. Aartii qofa oduu hin taane aartiin waa baay'ee of keessaa qaba akkuma isin jedhe qara. Meeshaalee suphee irraa tolchanii uummanni keenya itti fayyadaman teessoo bocanii akka hawaasa naannoo keenyaatti waan yeroo ijoollummaa irraa kaaneetiin arginettu hojii ogummaa irratti hundaa'anii namoota waan tokko tokko hojjetaniif ilaalcha gadaanaa sammuu isaanii keessatti bocametu jira. Warra gogaa duugu jedhanii warra ottee dha'u jedhanii hin tuffatanii haga ofirraa achi fageessanii ofirraa achi qabuutti ilaalama. Kanuma keessatti namni sirbaallee maal jedhama afoolee jedhanii. Afoolee jechuun nama afaan qofaan jiraatu nama yookaan hojjetee waan wayii gochaan hin garsiifne akkasitti hubannoo akkasiitu hawaasa keessa jira. Ebalu afoolee jedhanii nama geeraruuni nama weeddisuuni nama weellisuuni iddoo garaagaraatti nama waan akkanaa kanarratti hirmaatu afoolee jedhani. Nama bakka booyaa sanitti akkuma qara jenne dhufee faarsituu jedhan. Namoonni kunniin gaafa itti fedhan uummata kana gaafa dhimmaaf barbaadan dhimma itti ba'anii malee kabajaan uummata kanaaf qaban gadi bu'aa ture. Amma immoo wanni sun xiqqoo jijjiirameeti uummanni warra kanniiniif xiqqoo barnootaanis hubannoo garaagaraa irraa kan ka'e xiqqoo ilaalcha gaarii qabaataa fi dhufaara. Sanirra darbee kallattiin lammaffaa ittiin ilaaluu dandeenyu immoo namni waan kana hojjetu tokko jireenyi isaa aartii jedhee erga aartii san keessa seenee aartii san keessa jiraata ta'ee aartiin sun immoo bu'aa argachuu irraa hin danda'u. Bu'aa illee akka irraan hin argane nama aartii san keessa jiru wanni dhooggan maali? Ilaalchi kun waan keessa jiruu fi guddoo faayidaa ittiin argatu kabajaallee ittiin argatu yookaan faaruma afaanii yoo ta'e malee wanni inni akka bakka guddaa laatamuuf hin jiru. Wanni sun ammallee hafee xiqqoon hin jira afaaniin leellifamu malee osuma waan san uummataa oduu dubbatan miidhamuma uummataa osoo haasayan osoo uummatumaaf sagalee ta'an jireenya ofii osoo hin geggeeffatin namoota baay'ee jiruu gadadoo keessatti galgala irratti gargaarsaan yookaan birmannaa uummataatiin osoo jireenya gaarii jiraachuu danda'an akka jiraatan godhaman gargaarsaan jiraatantu jira. Kanaaf immoo komiin jiru dhuguma uummanni warroota uummata isaaniitiif sagalee ta'e aartistiin tokko maal akka ta'e beektaa? Waan uummata keessa jiru dubbata. Bakka uummata hoosisu hooqaaf. Kanaaf immoo nama bakka si hooqu san ati silaa kabajuu qabda. Kabajaa isaaf malu kennuufii qabda. Maaliif yaada kan kee hubatee yaada waltawaa ta'e akka nama hundaa bakka bu'utti ogummaa isaatti gargaaramee sagalee ta'ee hima. Namni kun nama hedduu hawaasa ofii keessaa baay'isan guutuu bakka bu'eetti waan san yeroo dubbatu. Namni cufti dubbatu hin qabu. Yookaan namni sun hundi hawaasni lakkoofsaan agas baay'atu sun hundi baay'eetii miti kan dubbatu. Rakkoo nama hawaasa keessa jiru sagalee nama tokko irraa karaa bashannansiisaa ta'een bashannanaatis rakkoo isaatis waan dubbatuuf aartistiif uummanni kabajaa qabaachuu qaba waan jedhu kabajamuu qaba. Kanuma.
Tole galatoomii gammachuu dhugaa dubbachuuf akkuma ati jettee qoodni artistootaa hawaasni keenya artistii ofii jabeessuuf aartii silaa kan guddisu artistoota jennee jirra. Hawaasni keenya artistoota cinaa dhaabbachuutti hanqinnatu jira. Komiin isaanii dhugaadha. Asumaan artistoonni keenya jajjabeeffamuu qabu. Hawaasni keenya illee artistoota isaanii jabeessuu qabu jenna. Mee akka waliigalaatti artistoonni keenya hawaasni isaan cinaa dhaabbachuudhaan alatti isaan hoo waliif bakka qabu. Artistiin gamtaadhaan jabaata. Artistoonni yeroo garii namni waa barreessullee nama waa barreessu qeeqaa, inni sirbullee sirbuma qeeqaa. Ofii isaaniitti wal gidduu isaaniitti immoo jajjabinni jira. Wal jajjabeessuun, wal cinaa dhaabbachuun, wal gargaaruun gama artistootaatiin hoo jira. Kanarraa xiqqoo wanti jettu yoo jiraate. Kana keessatti maaltu mul'ata seetaa? Garaagarummaan yaadaa jiraachuu danda'a. Yeroo ammaa kana siyaasa irratti hundaa'ee ilaalchi artistootuma kanaatu garagaratti hedduu lamatti baheeti ilaaluu dandeetta. Ilaalchi sanirraa ka'ee hedduun isaanii akka hamma barbaadamu hunda walitti dhiyaatanii warri ilaalcha akka tokkoo qaban hamma danda'aniin akkuma dura jenne isaanuu nama aartii kana keessaa waa galii argatee yookaan ittiin of danda'ee waan guddaa bakka guddaa ga'e waan hin taaneef karaa wal deeggaruu taatetti wanni isaan walirraa godhanii hojii irratti wal jabeessuuf walaloo fi yeedaloo walii kennanii wal bira dhaabatu irratti wanni guddaan hin jira. Garuu dhaaba siyaasaatiif ilaalcha waliin gamaa gamanatti qoodamanii iddoo lamatti ba'anii ilaalchi namaa yoo gargar ta'e immoo namni sun walii galuu hin danda'u. Wanni akkasii illee jidduu isaaniitti uumamee jira. Iddoo artistoota illee hin uumamaa yeroo baay'ee illee kanarra dabree warri ilaalcha walii qabaniitiin jedhan akkuma hundi gaarii illee yoo hin taane hundi illee hamaa hin ta'u. Namni hundi illee ilaalcha gaarii yoo hin qabaanne hundi ilaalcha gadhee hin qabaatu. Kanaaf jecha namoonni hedduun aartii kana keessatti waan danda'aniin ogummaa ofiitti fayyadamanii artistoota kaawwanis gargaaranii aartii Oromoo sadarkaa ittaanutti dabarsuu jiran hedduun ni jiru. Kanuma. Galatoomi ulfaadhu. Daawwattoota keenya sagantaan har'aaf qindeeffanne kana fakkaata. Yeroo biraa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.